Kun Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nageenyi Rabbii bakka jirtan isin haa qaqqabu. Jalqaba irratti hangafoota oduu dursuudhaan oduu keenya karraaf qabanne isin biraan geenya nu wajjin tura. Gondaritti haleellaa mooraa baqattootaa irratti raawwatame lubbuun namaa darbe. Maatiin barattoota yuunivarsiitii hidhattootaan ugguraman mallaqa humnaa ol gaafatamanii dhiphachuu himan. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa har'a kennamuu eegale. Gareen barattoota Itoophiyaa dorgommii Hawawee Touch for Good injifatee. Daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoork toora yuutuubii keenyaa sabiskiraayib tolchaa, akkasuma toora taaktookii follow gochuun maatii keenya ta'a. Itti dabaluunis toora telegiraamii jooyin godhaa, peejii feesbuukaas follow gochuun maatii keenya ta'a. As makamaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Qophiilee keenya irraa odeeffataa, ittiinis bashannanaa. Gondaritti haleellaa mooraa baqattootaa irratti raawwatame lubbuun namaa darbe. Naannoo Amaaraa godina kaaba Gondar keessatti dilbataa fi wiixata darbe adoolessa 7 fi 8 2024 haleellaa hidhattoonni kaambii baqattootaa Almawaacee jedhamu irratti raawwataniin namni tokko yoo ajjeefamu namoonni 10 ammoo madaa'aniiru. Baqattoonni mooricha keessa jiran VOA'tti akka himanitti hidhattoonni kunneen dilbata galgala meeshaa waraanaa hidhatan gara moorichaa keessa seenuun baqattoota 8 albeedhaan waraananii erga madeessanii booda wiixata deebi'uudhaan namoota biroo madeessanii nama tokko ajjeesaniiru. Baqataan lammii Eertiraa mooricha keessa jiraatu tokko namootaan qawwee hidhatan lakkoofsaan 8 mooricha keessa seenuudhaan dilbata halkan dabalatee qabeenya baqattootaa adda addaa akka saamaa turan ibsaniiru. Bulchiinsa aanaa Daabaatti haleellaan kun guyyootan lamaan keessatti raawwatamuu mirkaneessuun humnoota nageenyaa gara moorichaatti erguudhaaf tattaaffii taasisaa akka jiru himeera. Maatiin barattoota yuunivarsiitii hidhattootaan ugguraman mallaqa humnaa ol gaafatamanii dhiphachuu himan. Maatiin barattoota yuunivarsiitii 100 ol torbaan darbe naannoo Amaaraa irraa gara Finfinnee osoo imalaa jiran naannoo Oromiyaa magaalaa Garba Gurraachaatti hidhattootaan butamuun mootummaan dhimma kanaaf xiyyeeffannoo hin laanne jechuun komatan. Obboleettiin barattuu yuunivarsiitii Dabaarqee tokko Addis Istaandarditti akka himtetti hidhattoonni kunneen obboleettii ishee gadhiisuuf mallaqa 500,000 kan gaafatan yoo ta'u, maatiin mallaqa jedhame kana kafaluu waan hin dandeenyeef dhiphina keessa argamu. Aanga'oota mootummaa irraa nuuf bilbilamaa ture, garuu hanga ammaatti tarkaanfii mootummaan fudhate kamiyyuu hin argine. Filannoon qabnu mallaqa walitti qabnee kafaluu qofa jette. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa har'a kennamuu eegale. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa kennamuu eegaleera. Qormaata har'a eegaleen barattoonni saayinsii hawaasummaa yuunivarsiitii ramadamanitti fudhachaa jiraachuu eerameera. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti dhiira
62,501 fi dubartii 51,000 waliigalaan barattoota saayinsii hawaasaa 112,502 qormaata fudhachaa kan jiran odeeffannoo Biiroo Barnoota Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Ministeera Barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaan qormaaticha wayita eegalchiisanitti yeroo jalqabaaf qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa karaa onlaayinii fi waraqaan kennamuu eegaluu dubbatan. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa barattoota saayinsii hawaasummaa adoolessa 3 hanga 5 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan kennamu yoo ta'u sadarkaa biyyaatti barattoonni 700 ol qormaaticha onlaayinii fi waraqaan kan fudhatan ta'uu ibsameera. Gareen barattoota Itoophiyaa dorgommii Hawaawee Touch for Good injifatee dorgommii naannawa Hawaawee Touch for Good Morokootti geggeeffame gareen Itoophiyaa sadarkaa tokkoffaan injifachuun ibsame. Dorgomtoonni biyyoota Afrikaa 17 irraa babba'an kan hirmaatan sagantaa leenjii teekinooloojii Hawaawee CDC for the Future 2024 adoolessa 3 2024 Morokootti geggeeffameera. Itoophiyaan barattoota 10 yuunivarsiitiiwwan 8 irraa babba'an kan hirmaachiste yoo ta'u, garicha keessaa barattoonni 5 kan irratti hirmaatan dorgommii sadarkaa naannawaa Hawaawee Touch for Good irratti injifataniiru. Barattoonni hirmaatan gareewwan 28tti qoodamuun piroojeektiiwwan dorgommii kan qopheessan yoo ta'u, gareen Itoophiyaa garee Morokoo irratti hirmaatee of hordofsiisuun sadarkaa tokkoffaan xumureera. Haaluma kanaan Itoophiyaa fi Morokoon dorgommii xumuraa idil addunyaa 2025 geggeeffamuuf gara Chaayinaatti kan imalan ta'uun eerameera.